oduu teenyaa jalqabaatiin. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dukkana hamaadhaan bannee akka hafnuuf waanjoowwan nu hidhuudhaaf yaalan hedduutu jira jedhan. Bulchaan Itoophiyaa ayyaana Faasikaa sababeeffachuudhaan ergaa baga geessanii dabarsaniin kana dubbatan. Ministeerri muummee Abiy ayyaana Faasikaa sababeeffachuun ergaawwan ciccimoo dabarsan qabuu bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Ameerikaa fi Iraan marii cimaadhaaf Paakistaanitti wal ga'uun ibsame. Iraaniif Ameerikaa irraas hooggantoonni olaanoo marii kanaaf ergaman kan beekaman yoo ta'u, qondaalli olaanaan Iraan suuraa daa'imman ajjeefamanii qabatanii Islaamabaad ga'uun immoo ijoo dubbii ta'eera. Gama biraatiin Libaanosii fi akkasumas ammoo Israa'elilleen Ameerikaatti wal ga'uuf akka jiran ibsameera. Dhimma waraana Iraan dhaabuutiin wal qabatee qophiiwwan marii irratti gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin magaalaa Roobeetti namoonni ogeessa fayyaa Waaqoo Kadirreeban to'ataman. Guyyaa kaleessaa viidiyoon takka miidiyaa hawaasummaa gubbaatti qoodamte erga dheekkamsa kaaftee booda bulchiinsi magaalaa Roobee ibsa laateera bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin immoo magaalaa Aksuumitti musliimoonni Jummaa salaatuu dhorkamuun dheekkamsa kaase. Waggoota dabran hijaaba akka hin uffanne kan dhorkaman musliimoonni achi jiran amma immoo salaataas dhorkamaa jiru jedhameera. Gabaasa bal'aa dhageessu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo teenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dukkana hamaadhaan bannee akka hafnuuf waanjoowwan nu hidhuudhaaf yaalan hedduutu jira jedhan. Bulchaan biyyattii ayyaana Faasikaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsaniin kana dubbatan. Haaluma kanaan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ayyaana Faasikaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Abiy Ahmed gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa dabarsaniin baga ayyaana du'aa ka'uu Iyyasuus Kiristoosiin isin ga'e baga waliin geenye jedhan. Ayyaanni du'aa ka'uu hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti iddoo addaa akka qabu kan ibsan Abiyyi awwaalcha booda du'aa ka'uun guyyaa itti lallabameedhas jedhan. Dhumni du'aa bakka awwaalchaa akka hin taane kan itti mirkanaa'edha jechuun guyyaa kana ibsan yookaan guyyaa Faasikaa ibsan. Namni sababa Aadamiin gara lafaatti gadi bu'eera kan jedhan Abiyyi sababa Kiristoosiin immoo gara oliitti kan itti ol ba'eedhas jedhan. Ayyaana du'aa ka'uu Iyyasuus Kiristoos baranaa wayita kabajnu biyyi teenya Itoophiyaan qorumsa darbuu keessaa akka jirtu yaadachaatis jedhan. Abiy ergaa isaaniitiin ayyaana amantaa siyaasaadhaaf fayyadama jechuun hedduun wayita isa qeeqan Abiy Ahmed arraas ergaa isaaniitiin kanuma mirkaneessanii ayyaana amantaa kana siyaasaan wal qabsiisaniiru. Ergaa isaaniitiin ministeerri muummee Abiy Ahmed daandiin keenya dheeraadha, imalli keenya qorumsaan kan guutamu ta'uu immoo ni beekna jedhan. Dabaluudhaanis ifaa akka hin agarreef kan nu dhoorku dukkana hamaadhaan bannee akka hafnuuf waanjoowwan nu hidhuudhaaf yaalan hedduutu jira jedhan. Sababoonni gara lafa abdiitti akka hin ceeneef nu harkisan guutaniiru kan jedhan Abiyyi haa ta'u malee dhukkubbii booda du'aa ka'uun gufuu boodas milkaa'inni akka nu eeggatu amannee ni qabsoofnaa jedhan. Jala bultiin du'aa ka'uu warra abdii qaban, warra abdii kutatan, warra oduu oofan, warra abdii nama kutachiisaniif warra shakkantu ture jedhan. Warri amanaa turan qormaaticha akka darban ni beeku ture jedha Abiy Ahmed. Gidiraan ayyaana fannoo jala bultii du'aa ka'uutiif akka ta'es mirkanaa'oo ture jedhan. Balballi dhagaa fi eeydoonni awwaalchaa du'aa ka'uu sana hambisuu akka hin dandeenye mirkanaa'oo turanis jedhan. Oduun odeeffamu hundi umriin isaa gabaabaa akka ta'e mirkanaa'oo tures jedhan Abiyyi. Mirkanaa'oo waan turaniifis aarsaa kaffaluuf qophaa'anii akka turan dubbatan. Dhugaa sana ragaa ba'uufis kutannoo qabu turan jechuun ibsanii fannoo jalatti argamuufis murannoo qabu jedha ergaa isaanii arra dabarsaniin. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa ayyaana Faasikaa jala bultii sababeeffachuun ergaa dabarsaniin. Oduu itti aanuun Ameerikaaf Iraan marii cimaadhaaf Paakistaanitti wal ga'uun ibsame. Iraaniif Ameerikaa irraas hooggantoonni olaanoon marii kanaaf ergaman kan beekaman yoo ta'u, qondaalli olaanaan Iraan suuraa daa'imman ajjeefamanii qabatanii Islaamabaad ga'uun ijoo dubbii ta'eera. Haaluma kanaan guyyoota 40 dabreef wal waraanaa kan turan Ameerikaaf Iraan amma marii gaggeessuudhaaf Paakistaan galaniiru. Jilli biyyoota lamaanii erga kaleessaatti Islaamabaad keessatti wal ga'aa kan turan yoo ta'u, kunis waliigalteen dhukaasa dhaabuu guyyaa
guyyaa 14 labsamuu booda ture. Kanaanis guyyaa har'aa Islaamabad marii sadarkaa olaanaa Iraaniif Ameerikaa jidduu seenummaadhaan gaggeessuudhaaf sochii guddaa gochaa akka jirtu kan gabaafame yoo ta'u, hooggantoonni biyya isaanii bakka bu'u marii kanaaf filatamanis beekamaniiru. Haaluma kanaan biyyoonni sadeenuu jechuun jiddu seentu akkasumas ammoo mari'attoonni lamaan namoota afur bakka buusanii jiru jedhame. Ameerikaa bakka bu'u marii kanaaf Paakistaan kan seenan J.D. Vance itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa, Steve Witkoff ergama addaa dhimma jiddugala bahaa, Jared Kushner gorsaa dhimma dippiloomaasii akkasumas ammoo Brad Cooper hoogganaan koomaandii kan baha jiddugala isaa keessatti argamu. Iraan bakka bu'uun warri marii kanarratti hirmaachuudhaaf Paakistaan gale ammoo Mohammad Baghir Galibaaf afyaa'ii mana maree Iraan akkasumas ammoo Abbas Araagichi ministeera haajaa alaa Iraan, Majid Takti itti aanaa ministeera haajaa alaa Iraan akkasumas ammoo Mohammad Baghir Zulqadir barreessaa mana maree nageenya biyyaalessaa akka ta'an ibsameera. Qondaaltonni Iraan afranuu amma Islaamabad jiru. Paakistaan irraa bakka buutonni yookaan qindeessitoonni marii kanaa Shahbaz Sharif ministeera muummee Paakistaan, Jeneraal Asim Munir hoogganaa waraana Paakistaan, Ishaq Dar ministeera dhimma alaa Paakistaan akkasumas ammoo Mohammad Asim gorsaa nageenya biyyaalessaa akka ta'an ibsameera. Hooggantoonni afran Paakistaan kun ammoo jara jidduu seenanii marii kana ni milkeessu jedhamee eeggamam. Jilli kun hundi amma Paakistaan Islaamabaditti wal geeram. Jilli kun wayita gara Paakistaanii malan isaan keessaa suuraan nama tokko ijoo dubbii addunyaa ta'eera. Kunis Mohammad Baghir Galibaaf suuraa xiyyaara keessatti kaasee maxxanse yoo ta'u, dursaa mari'attoota Iraan kun suuraa barattoota Iraan Israa'elii fi Ameerikaan fixan xiyyaaraan fudhatee gara Islaamabad qajeeleera. Xiyyaara keessaa suuraa sana kophaa isaa gubbaa dhaabbatee kan agarsiise yoo ta'u, qondaalli Iraan kun barattoonni sun hiriyoota isaa mariidhaaf Paakistaan deeman ta'uu akeekan. Suuraan inni barattoota ajjeefaman fudhatee deeme kun marii irratti agarsiisuuf akka ta'e xiinxaltoonni ibsaniiru. Mariin kun akka jedhamaa turetti har'a ifatti ni eegalama. Ta'us ammoo shakkiileen hedduun mariin kun dhuguma ni ta'ama moo hin ta'amu kan jedhu eeguu irratti argamu. Dhimma kana ilaalchisuun aanga'aan Iraan mariidhaaf Islaamabad jiran faara gaarii qabaannus amantaa garuu marii kanarraa hin qabnu jedhaniiru. Mariin nagaa Iraanii fi Ameerikaa jidduutti Paakistaanitti gaggeeffamu har'a jalqabu dura garas kan imale bakka bu'aan Iraan marii faara gaarii qabaatanis amantaa garuu akka hin qabne ibsaniiru. Jila marii nagaa Iraan kan dursu afyaa'in paarlaamaa biyyattii Mohammad Baghir Galibaaf kan amma suuraa barattootaa qabatee deeme kun Islaamabad galuu booda yaada isaa laateera. Faara gaarii qabna garuu ammoo amantaa hin qabnu yookaan haala gaariidhaan marii kanaaf qophii qabna garuu amantaa marii kanarraa hin qabnu jedhan. Muuxannoon marii nagaa amma dura Ameerikaa waliin qabanne hanqinootaaf waadaa cabsuun kan guutamedha jechuun dubbatan. Guyyaa kaleessaa pirezidaantii Tiraamp gama isaaniitiin tarii mariin kun yoo milkaa'uu baateef lola hamaatti galuudhaaf doonii isaaniitti meeshaa waraanaa fe'aa jiraachuu dubbatanii turan. Gama biraatiin barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guterres marii nagaa Paakistaanitti qophaa'e kanaaf dinqisiifannaa akka qaban ibsanii qaamoleen lamaanuu haala gaariidhaan marii kanaaf akka dhiyaatan gaafataniiru. Ibsa guyyaa kaleessaa miidiyaaleedhaaf kennaniin Antooniyoo Guterres carraa dippiloomaasii kana qaamoleen lamaan akka gaariitti akka itti dhimma ba'an waamicha dhiyeessaniiru. Dabaluudhaanis waliigaltee waaraa fi hunda hammataarra akka ga'an galmi isaas muddama kan tasgabbeessuu fi waraanni akka hin deebine godhu ta'uu qaba jedhan. Oduudhuma wal qabateen aangawoonni Libaanosii fi Israa'el kibxata dhufu Ameerikaatti wal arguuf jedhame. Kunis waraana Israa'el ammallee Libaanositti gaggeessaa jirtu hordofeeti. Haaluma kanaan ambasaaddoroonni Israa'elii fi Libaanos Ameerikaa jiran dubbii yeroo jalqabaaf bilbilaan godhaniin dhukaasa dhaabuu labsuu fi marii nagaa kallattiidhaan eegaluuf akka wal argan beeksisan. Waajjirri pirezidaantii Libaanos ambasaaddoroonni lamaan kibxata wal arguudhaaf waliigaluu isaanii beeksiseera. Qondaalli waajjira pirezidaantii tokko mariin kan gaggeeffamu yoo dhukaasni dhaabbate akka ta'e himan. Waashingitanitti ambasaaddara Israa'el marii nagaa idilee Libaanos waliin ni gaggeeffamaa jechuun mirkaneesseera. Haa ta'u malee Israa'el Hizbollaa waliin dhukaasa dhaabuu irratti walii hin galtuu jedhan. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'uun gaaffii irra deddeebi'ii mootummaa Libaanos irraa dhiyaate bu'uura godhachuun mariin kun akka jalqabu hayyamuun gabaafameera. Dhimmi Libaanos dhukaasa dhaabuu Iraanii fi Ameerikaa irratti waliigalan keessa jiraachuuf dhiisuun falmii fi muddama kaasee ture. Mariin kallattiidhaan Israa'elii fi Libaanos jidduutti amma dura gaggeeffaman hedduun isaanii milkaa'oo hin turre. Qaamoleen lamaan karaa qaama sadaffaa walitti dubbatu. Oduu biraatiin
Aksumitti musliimoonni jummaa salaatuu dhorkamuun dheekkamsa kaase. Waggoota dabran hijaaba akka hin uffanne kan dhorkaman musliimoonni achi jiran amma immoo salaatas dhorkamaa jiru jedhame. Haaluma kanaan naannoo Tigraay magaalaa Aksumitti guyyaa kaleessaa musliimoonni salaata akka hin salaanne qaama nageenyaatiin dhorkamuun ibsame. Akka Haaruun miidiyaan odeeffannoo bakka sana argadheera jechuun gabaasetti musliimoonni manni isaan itti salaatuudhaaf dhaabbatan buqqifame, afatni salaataaf afames jalaa caafamuun gabaafameera. Waggootaaf dhiibbaa amantaa jala kan jiran musliimoonni magaalaa Aksum jiraatan kun mirga masjiida ijaarrachuu dhorkamanii turan. Mooraa nama dhuunfaa kireeffatanii sababa kanaan lafa irratti salaataa akka turan gabaasni kun ni eeram. Kanumallee guyyaa kaleessaa dhorkamanii jiru jedhame. Sababa dhorkaa kanaa kan gaafatan musliimoonni achi jiran kun qaama nageenyaatiin tumamanii kaan isaanii hidhaatti darbatamaniiru. Hooggantoonni wayyaanee heera ofiif tumanii kan ammoo uummata biyyattii seekularizimii jechuun barsiisaa turan faallaa kanaa dhaabbatanii hawaasa muslimaa Aksum akka masjiida hin ijaarrannee fi hin salaanne dabrees ammoo shamarra muslimaa akka hijaaba hin uffanne dhorkaa turaniiru. Qaamonni nageenyaa wayyaaneen ijaartee bakka sanatti yookaan bakka hawaasni muslimaa jirutti bobbaaste as dhiyoo masjiida ijaarrachuudhaaf sochii godhaa jirtu jechuun musliimoota irratti kallattii adda addaatiin dhiibbaa godhaa akka turan gabaafameera. Akkuma yaadatamu kana duraas barattoonni dubartoota muslimaa hijaaba uffatanii barachuu hin dandeessan jedhamuun barnoota irraa waggaa lamaaf fagaatanii turuun isaanii ni yaadatama. Kana qofaa miti. Sababa kanaan qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa yeroo lama barattoonni dhabanis turaniiru. Oduu teenyaa xumuraatiin. Magaalaa Roobeetti namoonni ogeessa fayyaa Waaqoo Kadirreeban to'ataman. Haaluma kana magaalaa Roobeetti shakkamtoonni nama dhuunfaa irratti yakka reebichaa raawwatan to'atamuu qajeelchi poolisii magaalaa Roobee beeksiseera. Suur-sagaleen yeroo ogeessa fayyaa Waaqoo Kadir namoonni hedduun reeban agarsiisu baay'ina miidiyaa hawaasummaa irratti kaleessa qoodamaa ture. Kunis dheekkamsa cimaa kaaseera. Ka'umsi rakkinichaa dargaggoon tokko bilbila harkaa na jalaa fudhate jechuun hiriyoota isaa waliin nama dhuunfaa kana reebuu ajajaan poolisii magaalichaa Koomaandar Gammadaa Tullichaa himaniiru. Makana esa videni kana esa videni malini dokumenti ira namicho atama dokumenti annabra tema ketum kiyuma dokumenti kahannati male keti midiga itti gaafatamaa waajjira nageenya bulchiinsa magaalaa Roobee obbo Feizal Abdurroo dhimmicharatti ibsa kennaniin namoonni torba buufata konkolaataa duraanii keessatti guyyaa kaleessaa jechuun Eebila 2018 miidhamaa dhuunfaa maqaan isaanii Waaqoo Kadir jedhamu buufata konkolaataa magaalaa Roobeetti garee reeban ajandaa miidiyaa hawaasummaa kan ta'an poolisii magaalichaatiin to'annoo jala oolchuu beeksisaniiru. Koomaandar Gammadaa Tullichaa ajajaan qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Roobee qaamoleen nageenyaa hordoffii taasisaniin yakkamtoonni torbanuu to'annoo seeraa jala ooluu ibsan. Namoonni yakka kana raawwachuudhaan to'atamanis obbo Muhammad Awwal dhalataa godina Arsii Lixaa aanaa Asaasaa kan ta'e amma jiraataa magaalaa Roobee ganda Caffee Doonsaa, lammaffaa obbo Boonsaa Awwal dhalataa godina Baalee aanaa Gasaraa amma jiraataa ganda Caffee Doonsaa, sadaffaa obbo Abdiisaa Kadir dhalataa godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee amma jiraataa magaalaa Roobee ganda Caffee Doonsaa, afuraffaa obbo Ibrahim Hussein dhalataa godina Baalee aanaa Gooroo ammatti jiraataa magaalaa Roobee ganda Caffee Doonsaa, shan obbo Akaalee Asaffaa dhalataa Hadiyyaa ammatti ammoo jiraataa magaalaa Roobee ganda Caffee Doonsaa, jaha obbo Abdurrahmaan Amiin dhalataa magaalaa Roobee ganda Caffee Doonsaa amma ganduma Caffee Doonsaa kan jiraatu, torba obbo Sultaan Hussein dhalataa godina Arsii Lixaa aanaa Adabbaa ammatti jiraataa godina Baalee aanaa Harannaa akka ta'an ibsameera. Yeroo ammaas dhimmichi qulqullaa'aa akka jiruu fi tarkaanfiin seeraa barbaachisu akka fudhatamus Koomaandar Gammadaan ibsaniiru. Koomaandar Gammadaan hawaasni waan tokko osoo hin qulqulleeffatin nama yakkamaa gochuudhaan rukutuun sirrii waan hin taaneef gochoota akkasiirraa akka of qusatan dhaaman. Osoo namni kun dhuguma bilbila isaanii fuudhees jalqaba seeraaf dhiyeessuutu irra ture jedhan. Viidiyoon kaleessa gurmuun dargaggoota kun nama guddaa kana osoo tumanii agarsiisu erga miidiyaa hawaasummaa gubbaatti qoodame hedduu biratti rifaatu uumeera. Dhaloonni jaamaan uumamaa akka jiru viidiyoon kun ragaa bahaa jedhu hedduun dhimmicha morman. Humna ta'u dargaggeessi dhaabadhu naan jedhe. Hin beeku waan ta'eef dhaabachuu hin dandeenye fiigaa dhufeen moobaayilee naamtaa naan jedhe. Moobaayilii kiyya fide moobaayilii maali? Mobaayilii kiyya kafooteetiin jedhe. Ani fuune yeroo an jedhu harka haga nyaatee dhugee hin jedhu harka dargaggeessaatiin jechaadha.
kanan jalqaba mirgar ergasii ammootu amma sammootu maan jedhan tokko gaafa dhufan moobaayiliin sarraqanya ergasii ammallee nadhee asitti deebisee fi kunoo hin agartu bakka inni nadhaeetiin hin jedhe hin agartu mul'ata bifa jijjiireetiin hin jira borsa ammootu dokumentii guutuu xurata ji'a tokko xurata baay'eetiin jedhe ji'a tokko'an sanii fi dokumentii guutuu qaba ergasii sanaan narraa fudhanii ofirraa ittisuu hin dandeenye warri naannoo naaraa jiru akkuma jirutti humna qaban humna dhiiti waan anguruu ballaaleetiin bakka hara na ajjeesan jedheetiin hin iyyi bakka.